jechuun namni nama ta'ee waa isa aarsu hin dhibu. Caafanni qulqullaa'aan garuu Phaawulos gaafa dubbatu akkas jedhee nutti dubbate. Ergaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 26-27 irraa isa jiruun dubbisa. Akkas jedha maqaa Yesuusiin. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Utuma aartanii jirtaniis aduun isin duraa hin lixinidha. Lakkoofsa 27. Seexanaaf karaa hin kennina. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isuma kanan dubbisuu barbaade. Maal jedha Phaawulos gaafa dubbatu maal jennee inni shanaffaan jaalalli naaruu jedhe. Jaalalli naaruu jechuun nama ta'e namni waa isa naarsine amma biyya lafaa kanarratti hin jiru. Macaafti qulqulluun jechuu kan barbaadu aarii jedhee kan waamu keessa bubbuluu sababa aarii sanarraa kan ka'e aarii yeroo tokkotiin gara cubbuutti namni seenuu dhaquu akka hin qabne macaafti qulqulluun keenya lafa nuu kaa'a. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin jedha Phaawulos. Maal ta'a malee dafaatii dhiisaa. Yoo aartan iyyuu inni jedhu kuni aariin jira jechuudha. Wanti nama aarsu jira jechuudha. Garuu maal godhaa? Aarii sana keessa hin bubbulinaa. Aarii yeroo tokko aartaniin gara cubbuutti hin naqinaa. Obboleessa balleessuutti hin naqinaa. Yeroo tokko yeroo baay'ee addunyaarra jiraannu kanarratti wanti mul'atu namni aarii irraa kan ka'e waa balleessa. Gaafa aariin isaa sun irraa gale deebi'ee gaabba. Aarii irraa kan ka'e lubbuu namaa balleessa. Aarii irraa kan ka'e mana guba. Aarii irraa kan ka'e billaadhaan nama waraana. Aarii irraa kan ka'e jecha hin taane dubbata. Harraba hin taane dubbatee nama madeessa. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aarii irraa kan ka'e namni wanta baay'ee godha. Ijjannoo hin taane fudhata. Murtee hin taane fudhata. Maalirraa kan ka'e? Aarii irraa kan ka'e. Gaafa aariin isaa sun irraa gale garuu maaliifan akkas godhee gaabbii keessa gale. Kanaaf jecha Phaawulos gaafa dubbatu maal jedhaa? Yoo aartan iyyuu aariin keessan cubbuutti akka isin hin geessinitti maal godhaa? Dhiisaa. Aariin keessan cubbuutti isin hin geessin. Aariin keessan arraba hamaa dubbachuutti isin hin geessin jedha. Anis har'a waan tokkoon isinitti dubbadha. Har'a Phaawulos amantoota magaalaa Efesoon keessa jiraniif sagalee kana caafa ture. Har'a immoo kan dubbifamuuf kan irratti hojjetu kan tajaajilamu har'a anaafis waan tokko nuun jechaa jira. Har'a caafanni qulqullaa'an. Jaalalli inaaru, jaalalaan jiraadha, jaalalaan deddeebi'aadha. Yoo dhuma aartan iyyuu immoo isiniin jedha har'a sagalee Waaqayyo. Aariin isin aartan sun loozii piraadii jaanaa gaatiyaas gara cubbuutti akka isin hin geessinetti jedha. Gara kamitti? Gara cubbuutti. Cubbuu jedhee macaafti qulqulluun kan waamu wantoota baay'ee kanaan dura baranneerra isin barsiiseera. Cubbuu jedhee kan waamu macaafti qulqulluun keenya wanta baay'eedha. Hawwiin cubbuudha, somni cubbuudha, atuun cubbuudha, nama hamachuun cubbuudha, nama ajjeesuun cubbuudha, heejjuun cubbuudha, waan ulfina Waaqayyootiif hin taane gochuun dubbachuun ilaaluun cubbuudha. Kanaaf cubbuutti akka isin hin geessineef aariin keessan gara cubbuutti, gara Waaqa gaddisiisuutti, gara Waaqa dallansiisuutti akka isin hin geessinetti. Haleluuyaa. Maal godhaa? Utuma aariitti jirtanis aduun isin dura akka hin lixne jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Utuu hartanii jirtanuu aduun akka isinitti hin lixne jechuun maal jechuudha? Aarii keessa ooltanii hin buliinaa. Karaa biraatiin maal jechuutti kama kutaan kun dafaa dhiisaa. Nama aaruu dandeessa, nama loluu dandeessa, garuu maal ta'e dafii dhiiseedha. Tolooma ta'u dafaa dhiisaadha. Yesuus Kiristoos ayyaanni kun isin haa baay'atu. Mana keessanitti jireenya keessan keessatti bageetaa Yesuus Kiristoos daba. Ayyaanni kun sammuu keessan, jireenya keessan, mana keessan, bultoo keessan, tajaajila keessan, hojii keessan keessatti maqaa Yesuus haa baay'atu. Namoota baay'eedha aariirraa kan ka'e hiriyaasaa kan balleessu. Maqaa wal balleessaa kan oolu. Aarii yeroo tokkorraa kan ka'e wanta baay'ee keessa kan seenu. Garuu macaafti qulqulluun nuuf hin eeyyamu. Lakkoofsa 27 irratti maal jedha? Seexanaaf karaa hin baniinaadha. Aariin maal jechuudha? Aariin ishee kana naa qabadha. Aariin karaa seexanaaf. Aariin karaa seexanaatiidha. Yookaanis aariin mallattoo seexanaati. Isa kana jechuun maal jechuudha? Aariin mallattoo seexanaati jechuun karaa ittiin seexanni karaa argatee hojii hojjetatu keessaa isa tokkodha jedhee lafa nuu kaa'a macaafni qulqulluun. Maaltu aariin? Meeshaa seexanaati jechuudha. Isa kana karaa sana keessaan seexan fayyadama jechuudha. Aarii ataartu, battala ataartu sana keessatti seexanni maal ta'a? Bu'a qabeessa ta'a. Guddaadha Waaqayyo. Tasumayyuu seexanaaf karaa hin baniina. Inni kun aariin keessan seexanaaf karaa banuu keessan agarsiisa. Aariin keessan seexanni akka hojii isaa hojjetatu, sanyii ammeenyaa akka facaafatu. Isa kana godhaadha. Haleluuyaa. Mee macaafti faarfannaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 haa dubbifnu ammas. Maal jedhaa? Yoo aartan iyyuu cubbuu hin hojjetinaa jedhamoonni kun. Yoo aartan iyyuu maal hin ta'inaa? Cubbuu hin hojjetinaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Aarii keessa galtanii cubbuu hin hojjetinaa.
Aariin gara cubbuutti nama geessaa jechuudha. Ishee kanas naa qabata. Aariin gara cubbuutti nama geessaa jedha. Eessatti nama geessaa? Aariin gara waaqa sodaatti nama geessu. Aariin gara obboleessa jaallachuutti nama geessu. Aariin gara maatii ofii jaallachuutti nama geessu. Aariin gara waldaa kiristaanaa jaallachuutti nama geessu. Aariin gara tokkummaa jaallachuutti nama geessu. Aariin gara ulfinaatti nama geessu. Aariin gara waaqa sodaatti nama geessa otoo hin ta'atiin aariin gara cubbuutti nama geessa. Namni haarii cubbuu hojjeta. Namni haarii uumaa isaa wajjin walitti bu'a. Namni haarii uumaa isaa wajjin wal dhaba. Namni haarii uumaa isaa wajjin wal lola. Namni haarii nama wajjin wal lola. Nama wajjin nagaan qabu. Tokkummaa hin qabaatu. Waldaa faana tokkummaa hin qabaatu. Tokkummaa obboloota keessatti jaalalaan jiraachuu hin danda'u. Aariin jaalalli akka hin jiraanne dhoowwa. Akka baddaa jecha kanas. Aariin jaalalli akka hin jiraanne dhoowwa. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa maal jedha kutaa kana keessattis gaafa dubbatu Daawit maal jedha? Yoo aartaniyyuudha cubbuun hojjetiina. Akkasumayyuu cubbuun hojjetiina. Yoo aartaniyyuu aaruu dandeessu garuu cubbuun hojjetiina. Anis waan tokko isiniin jedha. Bara Yesuus Kiristoos humna dhiiga walichaa isaa gadi nuu nam'e sana isa Golgoota irratti nuu lola'e arrayyuu humna dhiiga walichaa sana isa humna qabu sana humni gara haariitti humna gara cubbuutti isin geessu maqaa Yesuus Kiristoosiin isinirraa haa cabu. Haleluuyaa. Tasumayyuu cubbuun hojjetiinaadha. Maal ta'a malee yoo aartan malee. Yoo aartaniyyuu tasumayyuu maal ta'inaa cubbuun hojjetiinaa. Yeroo gab jettanii siree keessanirra ciiftan kana garaa keessanitti itti yaadaa'edha. Maaloo maal ta'a? Yoo aartaniyyuu cubbuun hojjetiinaa. Yeroo gab jettanii siree keessanirra ciiftan. Haleluuyaa. Hirriba keessan keessa siree keessanirra gaafa jirtan gaafa gab jettanii siree keessanirra jirtan gab jettanii siree keessanirra jirtanitti yeroo ciiftanii yaaddan namni gaafa siree isaa irratti galee ciise hin boqotaa jechuudha. Yaadni isaa iddoo tokkotti walitti qabama. Yaadatu isaa dhufa. Kanaaf Daawit maal jedha? Siree keessanirrallee ciisaatii waa'ee kanaa yaadaa. Kana garaa keessanitti itti yaadaa'edha ammas dabale. Siree keessanitti yaadaa. Siree keessanirra gaafa jirtan yaadaa. Garaa keessan keessattis immoo maal ta'a? Isa kana yaadaa. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kana amma yoon jedhee bira darbe nagaa. Jaalalli maaliin ta'u jenne isaa shanaffaa? Jaalalli hin aaruu jenne. Inni jaaffaa fi inni xumuraa. Jaalalli jallinatti hin gammadu. Jaalalli maaliin ta'u? Jallinatti hin gammadu. Jaalalli jallinatti hin gammadu. Meesinuu jaalalli jallinatti hin gammadu jedhaan aduukaa. Isa kanaaf caaffata qulqullaa'aa keessaa jallina jechuun maal jechuudha? Jallina jechuun mee yaadni sammuu kee keessatti? Kifaat maassab ማለት ማለት ነው።